Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaayinaala ayyaantuu asallaa jedhu jalatti argamtan. Baga jiraattan baga eeggamtan isiniin jechuun jaaladha. Kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaala ayyaantuu asallaa akkuma mata duree yookaan taambileela gubbaatti yookaan mata duree irratti ilaaltan har'a gaafii tokkoon qabadhee kara keessan dhufe. Gaafii kanaafillee deebii quubsaa naa laattu jedheen abdii qaba. Egaa kan mata duree kanarratti akkuma argitan warroonni viidiyoo kana ilaaltan hundi keessanuu yaada mataa keessanii akkanaa kennitan abdiin isinirraa qaba. Kabajamtoota fi hordoftoota chaayinaala ayyaantuu asallaa yeroo baay'ee gaafii hoggaan isin gaafadhe waan nama ajaa'ibu waan hin eegnellee deebii naa deebisaa turtan hedduu tokko galatooma isiniin jechuu hin dagan yeroo hundaayyuu baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja. Bakka jirtanitti nagaan keessan isiniif haa baay'atu jecha amma karuma gaafii kootitan deebi'a. Egaa gaafiin koo eebbi kun eenyu qaqqaba jettanii yaaddu jedha. Egaa eebbi kun eenyu qaqqaba jettanii yaaddu. Gaafileen kiyyaa kanniin keessaa eebbi kun eenyu qaqqaba jettanii yaaddan kan jedhuuf. Isheen takka nama baay'ee hojjetudha. Nama baay'ee dadhabuudha. Garuu mirga aaboo dubbatachuu yookaan mirga nama fuuldura dhaabbattee dubbachuu baay'ee itti hanqata yookaaniin mirgi ishiidhaaf hin kennamu akka dubbattu jechuudha. Shamareedha. Egaa warri shamarranii keessattuu gaafii kanarratti hirmaadhaa isiniin jechuun jaaladha. Maaliif mirga keenyaafis akkamitti akka mormachuu qabnu adda baafnee beekna hidheetan asuma keessatti. Isheen kun baay'ee hojjetti baay'ee dadhabdii garuu yeroo hundaa hojiin ishee yookaan dadhabbiin ishii bakkeetti bahee mul'atu yookaan nama fuulduratti mul'atu hojiin ishiin hojjettee bareechitee kan galata argachuu hin malletu irraa argata. Egaa yeroo baay'ee wantoota akkanaati kan ishii mudatu. Shamarreen tuni garuu yeroo hundaa of keessatti nyaachuudhaan of keessatti bahuudhaan yeroo dheeraa of faana tursiiste. Isa kanarraa kan ka'e yeroo wayii akka loqoda adda addaatitti akkasii galuuttan dubbadda. Daboo yookaan jigii yookaan waamicha namni tokko walirratti fakkeenyaaf baadiyyaa keessatti jechuudha. Uummanni baadiyyaa yeroo midhaan ga'u yookaan birraa daboo jedhanii yookaan jigii jedhanii namoota kadhatanii akka seera naannoo isaatitti diggisii waan daboo sanii malu. Yookaan namoota isa fakkaatan wajjiniin kan hojjetu imalu wanta baay'ee qopheessa abbaan jigii. Egaa shamarreen tun achi keessatti hojiin kana mataa isheetidha. Baay'ee xaartii baay'ee hojjetti. Egaa akkuma hojjettu san galanni akkuma itti baratamee isheedhaaf ni kennamu. Yeroo wayii diggisii kana akka diggistuu abboomamte yookaaniin ishiin hojjechuu qofatti yookaan intalli kun hojjettuu manaatii miti. Wanni isin beekuu qabdanii faamilii keessattidha. Egaa faamiluma keessatti taatee oduma jirtuudha. Diggisiin kun akka diggistu yookaan jigii kana wanna barbaachisu nyaatatu jira. Wantoota dhugantu jira. Diggisii kana inumaa walumaa galatti jalqaba haga dhumaatitti baasuudhaaf bu'aa bahii danuu qaba. Egaa waan kana hundaa qopheessitee torbee ishiitti furatee mana baaburaa deemtee midhaan daasistee achi deebitee bukeessitee tolchuu wanta dhugamutu iyyuu jira. Wanta dhugamu san gatiitti baastee qopheessitee wanta kana hundaa erga qopheessiteen booda guyyaa boru gaafa jedhan intalli kun akkuma duraan baratamee harka ishii bareedaa harka ishii yoggaa hojjette bakkeetti bahee mul'achuu kan imalu garuu namni akka ishee bakkeetti baatee akka hin mul'anne ishii dhoksu kana. Biddeen kana tolchitee, ittoo kana tolchitee, wanta dhugamu kana qopheessitee guyyaa gaafa jigiisan ganamaa namni biraa namni afaan qabu yookaan dubbatu dubbiin isaaf dhagahamu kun bakkeedhaa dhufee ati kootu keessaa bahi jedhee wanta nyaatamu san namaaf hira. Isheen kunillee shamaruma akka isheedha. Shamarri kun yookaan umuriidhaan warroota wal caalu qofaadha malee. Shamaruma akka isheedha. Egaa shamarumti akka ishee kunii anatu diggisii kana diggise jetteet namoota nyaachistee obaastee namoonni kun quufanii itti gammadanii itti boonanii hojii harka ishiititti nyaata mi'aasanitti dhugaatii baay'ee mi'aawu kanatti kan akka bookaa jedhamu kanaadha. Isa kanatti baay'ee boonanii
namoonni kun hunduuyyuu yeroo sanitti nyaatanii erga dhuganiin booda yeroo bahan maal jedhan harki kana hojjetee yaa eebbifamu barakaa yaa argatu harki kana harka kana hojjete yeroo hundaa harki kee harkuma kana yaa ta'u harki kee kun harka qulqulluu yaa ta'u jedha namni kun yeroo ba'u gizee hundaa karra keessa ka'uudhaaf gizee karraa gahan nama eebbisan warri jigii beektanii jechuudha. Akkana jedhanii tooba warri kun eebbi kun eenyu qaqqaba namni nyaatee ba'u yeroo hundaayyuu karra keessa erga ba'een booda jechoota kana fayyadama. Kunis ni ka'a deemuudhaaf nyaatee quufee dhugee oggaa ba'u yeroo hundaa harki nyaata kana hojjetee harki dhugiitii kana hojjetee yaa eebbifamu. Ati nama kabajaa ta'e namni harki kana hojjete kun harki kun yeroo hundaa eebbifamaa haa ta'u harki kun yeroo hundaa qulqullina haa ta'u jedhee ba'a. Namni kun hunduuyyuu warri jigiisa waammame. Garuu mee ana keessatti gaafii uume. Ana ayyaantuu asallaati. Gaafin isin gaafachaa hordoftoota fi kabajamtoota chaayinaa ayyaantuu asallaa. Eebbi kun eenyu qaqqaba jettanii yaaddan. Egaa ka anatti gaafii waan ta'eefan qabadhee kara keessan dhufe. Isheen torbee tokkotti dadhabdee itti dafqitee hojjettee qopheessitee garuu immoo isheen immoo irra guddoo faamiluma san keessaa isheen irra guddoo guyyaa san erga isheen itti dadhabdee waan hundaa qopheessite namoota san kaatee keessummeessite wanta qophaa'ee fuutee laattee fi jechuudha. Eebbi kuni ishee guyyaa diggisiisan yookaan guyyaa daboo san kaatee namaa laatte qaqqabamoo ishee itti dadhabdee itti dafqitee wanta baay'ee ibidda irratti gubattee hojjette kana qaqqaba jettanii yaaddu. Anatti gaafidha. Egaa ka namni tokko erga sagalee kana dhaggeeffateen booda deebii isaa gahaa naalaata jedheen abdii qaba. Na keessatti gaafii deddeebi'e. Asumaan kabajamtoota fi hordoftoota chaayinaa ayyaantuu asallaa. Egaa ka ishee kana kun muudatee gaafii isinirraa barbaadde deebii isinirraa barbaadde akkan ani dabarsu gootee jirti. Isin immooyyuu namni kun nama dubbifachuu danda'uudha. Akkasuma nama eebbatti amanuudha. Eebbi kun immoo ana qaqqabamoo nama san qaqqaba kan jettu gaafii keessatti uumet. Gaafii kana namoota irraan argachuu barbaaddeeti. Isinis immoo gaafii kana akka deebistaniif abdii guutuun qaba. Gamanumaan anis gahee koo maalan dubbachuu barbaada. Egaa kan namni kamuu gahee mataasaa qaba jedhee yaada. Anis yaada akkuma nama tokkootitti yaada hoggaan kennadhu gahee mataasaa qaba jedhee hoggaan dubbadhu. Fakkeenyaaf Maartaa fi Maaram. Maaramiin teesset sagalee waaqayyoo dhaggeeffatte. Garuu Maaramiin ni filatamte. Maaramiin waan gaarii filattee jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos miila isaa jala teessee dhaggeeffatte waan ta'eef. Sagalee dhaggeeffatte waan ta'eef. Maartaan garuu keessummaa baay'eetu jira. Keessummoota baay'ee kana keessummaan kun odoo taa'ee jiru ani maalifan akkamittan taa'a jettee keessummaa kana keessummeessuuf olii gadi utaalte. Garuu Maaramiin waan gaarii filattee jedhamtee dinqisiifamte Maaramiini. Akka Maaramii waan gaarii filadhaa jedhama yeroo hundaa yoggaa jedhamu. Maaliif waan darbuu miti kan ishiin teessee dhaggeeffatte waan ta'eefu waan jiraataa ta'e teessee dhaggeeffatte waan ta'eefu jechuudha. Isheen tunis waan gaarii ta'e dafqa jechuun waan xiqqaa miti lafee namaa keessaa dadhabbina irraa kan ka'edha namni yeroo baay'ee kan dafqu. Fiigichallee haa ta'u hojiillee haa ta'u warroonni hojii humnaa hojjettan ni beektu. Keessattuu yeroo kana o'adha ala yoo hojjennu barandaa yoo qulqulleessinu mastaawotiiwwan hoggaa qulqulleessinu hagam akka dafqinu ni beektu. Kuni maalinni qaama keenya keessaa humna ba'usan waan ta'eef nu immooyyuu dafqaan nu keessaa baha jechuudha. Kanaafuyyuu ishee sun itti dafqitee dafqishiisuun bishaan ta'ee xuruuramee gadi bu'eeti kan hojjette. Garuu sun immoo kan bareeda dhuftee namaa laatte an akka kootitti jechuudha akka ayyaantuu asallaatitti yaada hoggaan kennu isheen calliste sun waan gaarii filattee dheeta yaada akka Maaramii jechuudha. Sababbiin isaa maalinni Maaramiin teesset miila gooftaa jala teesset sagalee waaqayyoo dhaggeeffatte. Maartaan garuu keessummaa keessummeessuu fi olii gadi fiigdee jedhama. Inqisaasofte jedhama. Keessummaan odoo jiruu akkamittan taa'ee dhaggeeffadha jettee keessummaa irra filatte. Maaramiin garuu sagalee waaqayyoo filatte
miila gooftaa jala teessee dhaggeeffatte. Kanaafuyyuu ani obboleettii kanaaf maalan jedha ati kan dafqite kun boru waan gaarii ta'ee mi'aa ta'ee nama fuulduratti baha jettee itti dadhabde waan ta'eefu ati waan gaarii filatte. Kanaafuyyuu eebbi kun si qaqqaba. Maartanii keessummaa keessummeessite hin abaaramne. Maartan sababbiin isaa maaliin keessummaa keessummeessite yaa ta'uu malee waan filate waan darbu keessummeessite jedhama malee hin abaaramne. Sababbiin isaa waan badii hin hojjenne. Waanuma ta'u hojjette waanuma keessummaa bakka qabdu hojjette. Maaramiin garuu sirriitti nama hubattu waan taateef miila gooftaa jala teessee dhaggeeffatte. As keessatti sagalee kana warri dhageessan anis waan gaarii filatte jedhee tayyaada. Sababbiin isaa boru ergan itti dadhabe abdiidhaan nama bira gaha wanti kun yookaan wanti mi'aan kun jettee itti dafqite waan ta'eefu waanuma gaarii filatte eebbi ishii qaqqaba. Garuu isheen keessummeessite sunillee waan gadhee ta'a jedhee tooyyaada. Sababbiin isaa isheen illee namoota kana gugguuftee keessummeessite. Gaarii dhalbeellee yaada mataa kootii irratti kennadheera. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinuutti turtii gaarii naaf qabaadhaa. Galatoomaa. Baay baay.